Mata duree walaloo daandiin kee galma kam si geessa? Ashamaa akkam jirtu hundumti keessanii dhangala'u dhiiga Kiristoosiin warri qullooftanii nagaatti eegamtanii bagaan dhageessanii jedheetan eegala ergaa walaloo koo qalbiin na caqasaa hundinuu al tokko. Uumaan uumee nama akkasaa uumee namnis akka jiraatuuf isaaf abboomamee hunduu dabareesaan gaafa guyyaa isaatii akkuma dhalatu addunyaa kanatti atis dhalatteetta akka uumaa isaatti atis dhalatteetta akka uumaa isaatti. Egaa erga dhalachuun gara addunyaa dhuftee harka deessee keetiin kunuunfamaa turte daa'imummaa baatee mucummaas argite ijoollummaa baatee dargaggummaa argite dargaggummaas baatee ga'eessummaaf geesse ga'eessummaas baatee maanguddummaaf teesse ganamni akka jiru guyyaanis ni jira guyyaan erga darbee galgalatu jira namnis jiraachuudhaaf waan baay'eetti hiriira ati kan dhageessu amma dubbii kana. Marsaan jireenya kee isan jedhe keessa ijoollummaa dargaggummaa ga'eessummaa yookiin maanguddummaa qaqqabatee jira. Adeemuuf ol kaatee daandii erga qabatte ka'umsa daandii kee akkamiin filattee? Addunyaa kanarra daandii lama jira kan gooftaan dubbate Maatewos 7:13 irraa. Filannoon kee kamii? Karaa jiran keessaa daandii ati filatte dhumnisaa isa geessaa? Daandii ati filatte dhumnisaa isa geessaa? Hiikni karaa bochoo siif seeraa laata? Ulaagaa hin qabu hundatu irra kaata. Miseensa hedduu qaba kan irra yaa'anii muraasan caqasa hojiiwwan isaanii. Dhuganii warri machaa'anii soba dhugaa gochuun warri odeessanii hatanii ejjanii warri of xureessanii ilmaan haadha hiyyeessaa warri gad qabanii tokkummaa obbolootaa warri hadheessanii nama dhokatanii warri balleessanii biyya lafaa wajjin warri firoomanii karaa dalgaa deemuun warri duroomanii karicharra jiruum karaa bochoo sanaa siifoo siif galeeraa dhoksaan dubbii kanaa har'anii jiraatuum gammadanii egaa warra akkasii jireenyaan qabanii daandii isa si baasuuf filadho gummaanii daandii isa si baasuuf filadho gummaanii. Egaa obboleessaa atis obboleettii daandiin jireenyatti geessu karaa isa dhuga karaa isa dhiphaatii kan namni irra deemuuf fedha guutuu hin qabne ajaja waan qabuuf filachuun jaallanne anaqan sittima karicha fudhadhu irra deemtee galuuf galaa kee hidhadhu gaaffii siif dhiyaatuuf deebii gaalaachuuf dhugaaf hafuuraanii mudhii kee hidhadhu karicharra jira hin dhugin kan jedhu karicharra jira hin ejjin kan jedhu karicharra jira hin hatin kan jedhu karicharra jira hin sobin kan jedhu gubaa ibiddaa ooluuf jabaadhu raawwadhu jireenyicha dhaaluuf garaa kee muradhu gubaa ibiddaa ooluuf jabaadhu raawwadhu jireenyicha dhaaluuf garaa kee muradhu. Har'a sittan hima dhugicha naaf galee dhiifamatu hin jiru aduun erga ol galee gammachuu har'aatiif riyaa fakkaachuuf hin marqin waan maraa hundumatti hirmaataan ija isaanuun argu jireenya bara baraa sittin fakkaatinii aduun har'a ifu ifeema waan hafu gammachuun biyya lafaa ittuma waan fufu hundumtuu iddoo qaba kan ga'ee dhaabbatu hojii ati har'a hojjettu guyyachuun dagatu ittiin hirmaatinii garaaf hin bulinii biyya qulqullootaa keessaan dhabaminii ittiin hirmaatinii garaaf hin bulinii biyya qulqullootaa keessaan dhabaminii. Wal irratti nafuun gamoo namni raaju wal fudhatee kufaam utuu namni ifaajjuu
wanti biyya lafaa kan dabalataati inni hangafa ta'e mootummaa waaqaati yaada keen hidhini waan aduu jalaatti jireenyaaf yoo ta'e sittin ulfaatuuti inni qaama uume dhoksuuf huccuun dhabu isa guddaa hojjete isa yartuun dadhabu daraarota bakkee tolcheenni miidhagse siinis hin dadhabu siin maaltu yaaddesse kan sirraa eegamu mootummaa isaa qofa dursii barbaaddadhu waan dhufee darburraa agartuu kee kaasii gooftaarra kaawwadhu waan dhufee darburraa agartuu kee kaasii gooftaarra kaawwadhu. Ni ilaalan arguum har'aoo iji namaa dhaga'een hubatuum duudeem gurri namaa aduu lixuuf deemtuun ganamadha jedha adiisa mul'atuun kun gurraacha jedha maaliif hubattuu dhufeen guyyaan dhumaa milikkita baay'eetu jiraam raawwatamaa Yesuus dubbateera muka harbuu ilaala isarraas baradhaa dameensaa quqquuqe baala yoo biqilche bonatas dhiyoodha atis har'a hubadhu addunyaan kun darbee biiftuun dhokachuu fi daandii isa si baasu har'a filadhuuti deemsa keetti fufi daandii isa si baasu har'a filadhuuti deemsa keetti fufi. Yesuus ni dhufaam nan dhufa inni jedhee maaf dubbatee laata nama tokkon argadhaa jedhee boolla garaa namaa ilaalee yaadda'e qalbiin gadiin taa'u namni soraa ta'e didee dalga deema utuma dhaga'u eenyudhaanu keessa jireenyaaf kan ta'u ani soo yaadda'e yommuun taa'e yaadu keessi garaa namaa gaarii walii yaadu mee kottaan dammaqna har'a nuuf hagalu qulqullummaa malee eenyuyyoo waliin galu mee kottaan dammaqna har'a nuuf hagalu qulqullummaa malee eenyuyyoo waliin galu. Har'a eenyu beekaa waan hojjechaa jiru jireenya bara baraa dhuunfaa keenyaan malee gartuudhaan hin jiru har'alleen fakkaatu waan balleessaa jirruuf waan gaggaafatamnu namoota dhokannee suuqa da'oo teenye cubbuu kan hojjennu nama dhokachuutu bartee ta'e malee samiirra inni taa'u waaqayyo nu argaa soba dhugaa goone dhugaa soba goone isa nuti laaqnu bitaas goone mirgaa waaqayyo ariifatee murtoo nutti hin kennu nu obsan jarjaru garuu abeekkannu hojii nuti hojjennu galmaa akka jiru garuu abeekkannu hojii nuti hojjennu galmaa akka jiru. Waaqayyo araaraaf dhiyoo akkuma ta'e sitti dheekkamuufis fagoo akkuma ta'e dhufa turuunsaayyuu deebi'uu kee eegaa siif hin galle malee aduun dhi'uuf fiigaa yeroo natti qabdu kunoo yeroo kana guyyaa fayyinaatu kunoo guyyaa kana qalbii gaddirachuuf amma carraa qabdaa si'ooliin hin deemin biyya iyyaaf gaddaa qalbii gaddirachuuf amma carraa qabdaa si'ooliin hin deemin biyya iyyaaf gaddaa. Harka araara waaqaa siif diriiree jira itti kooluu galii gani waan lafarraa kaleessa isa darbee dogoggora sana deebitee yaadatin gani hojii sana deebitee yaadatin gani hojii sana. Dubartii hadheeffamtee gooftaatti dhiyaatte cubbuu waan hojjetteef hunduu jedheem duute inni akka namaan taane araaraaf dhiyaatu akkasittiin jedhe nama du'a eeggatu deebitee cubbuun hojjetin ammasiif dhiifameera gaafa gooftaan jedhu araara argattee fuulli ishee ifeera. Atis har'aa qabdee waan hojjechaa turte deebiteen ilaalin gooftaa wajjin deemuuf cubbuu qabdu sanaan har'a kee madaalin har'umarraa qabii deemsa haaraatti fufii balbala si'ooliin ofirraachi cufii banadhuutti galii balbala si'ooniin faayidaaf gowwomtee jireenyachan dhabin faayidaaf gowwomtee jireenyachan dhabin banadhuutti ol galii balbala si'ooniin faayidaaf gowwomtee jireenyachan dhabin faayidaaf gowwomtee jireenyachan dhabin. Egaanan yaada koo goola guuttan jira nama hojiirra oolcheef jireenyicha jira miidhamuun jibbini miidhamaa jiraadhu rakkinan jibbini rakkachaa jiraadhu waraansan jibbini madaadhaan jiraadhu jibbamuun jibbini jaalladhu jiraadhu diina kee jaalladhu gaarummaan mo'adhu hamaan dugdan baasin waaqayyoof dhiifadhu
marra kadhan jedhin dhiibbadhu jiraadhu garaa gaarii yaadu har'aa kaasee uummadhu waa'ee mootummaa isaa dursiitii yaadadhu irraanfataan ta'in dammaqii jiraadhu mul'achuu ilma namaa qophaa'ee eeggadhu qulqullummaa eeggachuun ga'ee kee ba'adhu akka ofii keetiitti nama hundaa jaalladhu jireenya kee guutuun waaqayyoof hojjedhu qulqulloota keessaa tokko ta'uuf kaadhu jireenya boqonnaa keessatti hirmaadhu deemsa kee fuulduraa gooftaan abuurradhu biyya abdii kee sana ga'iitti boqodhu deemsa kee fuulduraa gooftaan abuurradhu biyya abdii kee sana ga'iitti boqodhu kunoo guyyaan fayyinaa ammuma isa ammaa kana ammuma waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Yeah.